Hordoftoota keenya amma osoo piiniin kun ittiin galfatin dura jechuudha. Zimbiloo viidiyooleen waraabee ture jechuudha. $375 isaaf jirti jechuudha. Amma isa kana achi dabarfachuudhaaf AdSense kana piin AdSense kana itti gashee jechuudha. Isin eegalteemi argitanii jirtanii agarsiisee. Kun gattiidhaa baankiitti seenaa jechuudha kun amma $43. No akka seenuun barbaadne re'aadha. Har'a naa turu. Kun amma gattiidhaadha. Accounting kiyyaas kana wanni hundinuu asirra ni jira kan guute irra seenaa jechuudha. Akkanatti xumurachuu dandeessa karaa gabaabaa. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo amma gaa piinii kanatti guutuudhaaf jalqabarraa deemtanii Google Chrome irratti seentanii sanbooda asirratti maal jettanii barreessitan Google AdSense jettanii asirratti Google AdSense jettanii Google AdSense jettanii barreessitanii irra ol deemtanii Google AdSense login kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. Sanbooda haala kana dhufa email fi password keessan itti galchitan. Erga itti galchitanii booda haala kana dhufa. Sanbooda maal godhuu qabdan asirratti haala kanatti isin dhufa. Sanbooda wanni godhuu qabdan asirratti maal jaa verify your billing address verify kan jedhu kana yeroo tokkoof tuutan. Sanbooda yoo ittiin guutamin haala kanatti isin dhufa. Enter the pin that we mail it to your billing address. Isa kana jechuun piinii gara gartee adreesaan si ergineessan poostaraan si ergineessan asirratti guutii jaa 6 digit verification pin jaharra ofii san argisiifne san isa san asirratti guunnaa jechuudha. San booda isa kana karaa ofii san argisiise san asirratti guuttanii jechuudha. Haala kanaan piinii itti guunnaa jechuudha. Kana dogongoruu qabdan daawwattoota keenya. Lakkoofsa kana tasuma dogongoruu qabdan. Kana yeroo sadii yoo dogongortan YouTube'n keessan hanga cufamuu geessisaa jechuudha. Adagaa guddaa qaba. Ayyee. Seemu. 31 gootee 79 irra deebiin mallee barreeffadhu dura. 39. Irra deebiin. Irra deebiin natti himi. 31. 79. Ayyee 39. Ayyee 31 79. Kana dogongoruu tasuma hin qabdan. Kana dogongortan taanaan yeroo sadii irra deddeebitanii lakkoofsa dogongoraa galchitan taanaan hanga YouTube'n keessan cufamuutti isin jalaa geessisaa jechuudha. Akkasii ayyee erga itti guutan booda submit kan jedhu kana jalarra jira. Yeroo tokko wanta check godhamee jira. Check godhamee jira. Submit booda maal jedha? Qaxxituma complete duraan laal. Akkuma isin itti galchitanii complete jaa maallee inni keessanillee akkaawuntiitti isinii gala jechuudha. Confirm your personal information to get your account ready to receive payment using the Sinigale. Qaxxituma amma maallee inni akkaawuntii isinii gala jechuudha. Kana goonaan amma kuni mallattoo waan ni jira. Action kan jedhu diimaa kun hundi irraa ka'a amma booda. Action kan jedhu kun hundi ofii irraa ka'a jechuudha. Amma refresh goona. Ergatti galchitan booda yeroo tokkoof deebitanii aareetti Google AdSense gootan san booda haala kanaan gootanii check godhachuudhaaf jechuudha. Kalaas haala kanatti home jedhee fide jechuudha. Argitanii roofa asirra maal ture? Action diimaa raajii ture. Amma akkuma argaa jirtan roofa asirratti action kan jedhu jira diimaa jira. Piinii kan itti guutii kan isin hin jiru jechuudha. Yoo gartee YouTube keessan bantanii maallaqa lakkaa'uu jalqabe. Erga maallaqa lakkaa'uu jalqabe ji'a 3 sii kennan. Ji'a 3 keessatti piinii kan ittiin guuttu taanaan si jalaa cufamaa jechuudha. Maaltu cufamaa? Maallaqa lakkaa'uu cufamaa AdSense sirraa kaa'a jechuudha. AdSense sirraa keessa piinii kan erga itti guutte haareetti siif hojjechuu jalqabaa jechuudha. Haala kanatti deebi'a. Amma kanatti erga yeroo tokko itti guuttan waan itti guuttan maallaqa akkaawuntii keessan itti guuttan. Yoo fakkeenyaaf biyyatti fudhachuu barbaadan ijoolleen biyya barbaaddu baankii Oromiyaa, baankii Hawaash guutuu dandeessanii jechuudha. Isinii dhufu. Yoo immoo biyyoota adda addaa jiraatan duraan waan adda addaatiin fudhachuu turre gara Western Unioniitiin fudhachuu turre inni dhaabbatee jira. Kanuma qaxxitaa baankii biyyattii jechuudha. Amma fakkeenyaaf warri Suudii jirtan gara baankii Raajihiitiin fudhachuu dandeessu. Akkas ani biyya Suudiitiin fudha. Qaxxituma gara baankii Raajihiitiin naa bu'a achumaa fuudha. Ani Itoophiyaatti fudha baankii Oromiyaatiin guutee jechuudha. Oromiyaatiin guutee jira inni baankii Hawaashillee guutuu dandeessanii akkasuma baankii Oromiyaa baankuma keenya fayyadamuu qabdan ijoolleen keenya akkanaan isin amma inni qaxxitaa Hamzaan akkaawuntumatti darbaa fi maallaqa inni akkasii daawwattoota keenya. Wanta agarsiise amma
YouTube studio seni maallaqa. Amma Akka ol baasu. maallaqa hamma lakkaa'eef illee isinitti argisiisa. YouTube studio. Ijoolleen keenya yoo barumsa gartee YouTube irraa akkamitti maallaqa argattanii waan adda addaa yoo baruu barbaadan. Fayyaseen afaan kee. Fayyaseen. Okay. Ni jira keessa? Ni jira haa. Wala Hamza Oromo. Okay. Gosto itu. Ganada. Set up for Google one little. Set up for Google address pin. I'm fixed taabune. Okay, I'm isinitti argisiisa. Maallaqa meeqa akka keessaa qabu isinitti argisiifna. Hordoftoota keenya amma osoon piiniin kun ittiin galfatin dura jechuudha. Zimbiloo viidiyooleen waraabee ture jechuudha. $375 isaaf jirti jechuudha. Amma isa kana achi dabarfachuudhaaf AdSense kana piin AdSense kana itti gashee jechuudha. Isin eegalteemi argitanii jirtanii agarsiise. Kun gattitaa baankitti seenaa jechuudha kun amma $43. No akka seenuun barbaanne real. Har'a naa turu. Kun amma qaxxitaadha. Accounting kiyyaas kana wanni hundinuu asirra jira kan guute irra seenaa jechuudha. Akkanatti xumurachuu dandeessa karaa gabaabaa.